Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin bakkuma jirtanii jettan obboleeyyan keenya guyyaan irraan tanaa guyyaa jalqabaatii miti. Guyyaadhaa barsiisaanis laffaatii hedduu takka laffa'ee akkasumatti barataanis ifaajee meeqa laffa'ee adda eega laffaatan booda guyyaan kun guyyaadha gartee walitti dhufnee jechuu. Obboleeyyan keenya nama gorsii as dura isa fayyadeetu markaza keessa taa'ee barataa akkasumatti markaza keessa taa'ee barsiisaa jechuu. Guyyaan irraan tanaa guyyaa jalqabaa adoon tahin guyyaadhaa as dura gorsii isin fayyadee kabaratus akkasumatti kabarsiisuus hunda keessanuu namni kun hundinuu waan adda addaa keessa magaalaa adda addaa keessa oolee bula irraan tana gaaddisa quraanaa jalatti kana walitti qabamuun kun ni'imaa gurguddaadha jechuu obboleeyyan keenya. Nama hedduudha namni bara dheengaddaa baatii irraan tana nuti keessa jirru tana baatii rajabaa tana haduuda dachii gubbaa jiru harraan tana garaa dachii jala jiru. Habara dheengaddaa ramadaana akkuma nuti harraan tana harka addarra kaayyannee eegaa jirru kanatti bara dheengaddaan wajjin eegaa ture. Harraan tana carraa quraanaan qabu akkasumatti carraa salaataan qabu carraa soomanaan qabu carraa kheyrii dalagachuudhaa takkan qabu jechuu. Akkasumatti ammaas nama hedduudha namni bara dheengaddaa zaatana fayyaa qabu harraan tana gartee dhukkuba adda addaatiin qabamee abalu jennee nama tokko lama adoon tahin namni nuti beeynu jechuudha. Mana hakimaa gubbaadhaa abdii muratee jireenya kanarraa abdii muree fayyaarraa abdii muree haaskaan isaa abdii muree mana hakimaa jirus numa jiraa jechuu. Obboleeysa kiyyaa obboleeytii tiyyaa Rabbiin irra warra sanirraa sin goone warra quraana rabbii baratu warra aqiidaa ofii baratu kanarraa Rabbiin si godheeti akkanatti markaza keessa jiraattanii amantii teessan barachuudhaaf zaa 24 keessa sa'a teessan kannitanii halkan keessanirraa murtanii waan kana guyyaa qiyaamaadhaa gammachuu isaa harkuuf teessanii jechuu. Maalifiif jennaan ergamaan keenya yaquulu nabiyyu sallallahu alayhi wasallam nabi Muhammadiin akki ji'u ikhtanim khamsan qabla khamsin jaa yaa ilma namaa waashan booji'adhu jaa rasulli adoo waashan sittin dhufne jiruu teessaa maddu adoonii fi duuti sittin dhufne jaa akkasumatti dargaggummaa teessaa maddu adoo dullumti sittin dhufne jaa. Ammaas qabeenya keessaa maddu adoo miskiinummaan sittin dhufnee jaa akkasumatti ammaas fayyaa teessaa maddu adoo dhukkubni sittin dhufnee jaa namni nabi Muhammad irraa haasawa beeku hin jiru. Obboleeyyan keenya amata hunda namni addunyaa gubbaan jiraatu nuti bara 100 takka dura duyda dachii kana gubbaan jirru abbootii teenyaa akaakayyuu keenyaa bara 1,400 fi jechuma jirre eegaa addunyaa tana gubbaa dhufne 300 irraa quban qabnu akkasumatti 500 600 dhufuu deemaa nuti lakkaawwachuun deemnuu jechuu bara 1,400 fi amata meeqa jechuu nuti kunoo 400 fi jechuma jirra malee 100 kana keessaa bahuu hin dandeenye jechuu 300 bara 1,200 300 nuumiti akaakayyuu abaabayyuu anaanayyuu keenyaan lakkaawwachaa ture akkasumatti bara 1,500 600 700 nama nun ta'iniitu lakkaawwachuu ta'aa jechuu. Obboleeytii tiyya obboleeysa kiyya jiruun tun yeroo gabaabduudha addunyaa tana hanga gubbaa jiraannu hin beeynu. Gaaf tokko ergamaa hadiisa muslim mee sirrii caqasa sahabaan rasuulaa ergamaa mata sa'a jaaniin yaa ergamaa rabbii qiyaamaa yoom taati jennaan isaan qiyaamaa guddoorraa gaafatan ergamaan qiyaamaa tam himeef tanuma isaanii himeefi jechuu qiyaamaa isaanii himuufi jechuun akkami jennaan namni harraan tana duyda dachii gubbaa jiru halkan kanarraa qabee amata 100 takkatti garaa dachii jala jiraachuudha himee jechuu. Maali maanaan kanaa jennaan
ergamaan nuuf hime hanga addunyaa kana gubbaa jiraannu umrii teenya bara 1446 dura nu himee dabre. A'maaru ummati maa beeyna 60 wa 70 ja. Umriin ummata kiyyaa amata 60, amata 70, amata 80 takkaatu kana birachi dabraa jaa Rasuulli. Irra guddaan umrii ummata kiyyaa amata 60, amata 70 ja. Nutiin kunii amata 100 takka booda duyda dachii kana gubbaan jirru garaa dachii jala jirra maaltu chinni boorsa jennaan quraana irraan tana qaraatu kana akkanatti gartee yeroo itti dhabdee saatee kannitee fi halkanii guyyaa akkanatti itti laffaatu kanaatu guyyaa qiyaamaadhaa achi keessa si boorsa. Leeysa saa'atun min saa'aati duniyaa illaa wahiya macruudatun cala labdi yawma alqiyaamaa akkana jaan duuba. Sa'aan takkalleen hin taane sa'a addunyaa tanarraa guyyaa qiyaamaa gabricharra fidamtu malee yawman fa yawman wa sa'atan fa sa'a. Daqiiqaan sirra fidama, halkan sirra fidama, guyyaan sirra fidama, torbaan sirra fidama, baatiin sirra fidamti. Baatii tana keessan maal daleeyti? Torbaana kana keessan maal daleeyti? Akkanatti akka takka sirra fidamti. Obboleeyyan keenya akka gaarii jajjabaadhaa fuula duraafis hanga gartee hundi keessan barsiisaa ta'anitti itti jajjabaadhaadhaan isiniin jaa. Ulamaan islaamaa akki jaan akka imaamu Shaafiifaan ni beeytan. Ulamaan gurguddaan nu dura dabre kun hundinuu ilmii tana akka itti baran qabanii jechuu. Akkaatuma isaan itti baran san nutiis akkasumatti laffaanee sossoonee gartee barachuu qabna. Jajjabaadhaa hanga hundi keessan barsiisaa ta'utti. Man jadda wajada jaan namni waan itti jajjabaatee numa harkata jaan imaamu Shaafiin akki jee akhiilan tanaala ilma illaa bisitta. Obboleessa kiyya ka muslimaa jee obboleettii tiyya ta muslimaa ilmii waajahaan malee itti gayuu hin dandeenii. Siifiin odeeyse jee takka takkatti sadarkaa duratti namni ilmii barachuudhaaf faxinummaa qabaachuu, lammeeysa irratti bolola qabaachuu, sadeeysa irratti jajjabaachuu, afreeysa irratti gartee nyaata xiqqeessuudha jaan. Akkasumatti shaneeysa irratti nama sirra jabaadhaa saahibuu barsiisaa keetiin mari'achuu. Ammaas jeheeysa irratti waxuulu zamaaniin ilmii barachuun yeroo nama fudhatti. Sa'aa adoon ta'in, guyyaa adoon ta'in, halkan adoon ta'in, torbaana adoon ta'in, baatii adoon ta'in amata hedduu takkasi fudhatti jechuu ilmii barachuu jechuun akkaan qaaliidha. Addunyaa tanarraa wanni ilmii irra qaaliidhaan jiru akkasitti jajjabaadhaan isiniin jaa habaratus habarsiisuus ijoollee teenya waan gaarii irra jirtan magaalaa bareedduu magaalaan tanaayichi takka nafin nam tokkoon gaabbin aalamni markaza keessa hin jirre aalamni halqaa ilmiidhaa keessa hin jirre sakraanee if jibbee jiruu tana jibbee jira. Alhamdulillahi rabbil aalamiin namni quraana qara'ee zaadii 24 keessaa quraana barattee quraana dubbistee aqiidaa tee barattee kasumatti akaama waan salaata tolchu waan salaata balleessu waan soomana tolchu waan soomana balleessu waa hedduu takka barattan jechuu. Gammachuu tanaa olii inuman jirtu addunyaa tanarraa. Wanni namni itti wal dorgomus kana wafii zaalika falyatanafasil mutanaafisuun dalagaa jannataan itti argamsiifamtan kana kanatti wal dorgomaadha jaa rabbiin quraana keessatti. Warri wal dorgomu kanatti haa wal dorgomu jaa. Akkasitti waan gaarii irra jirtan jajjabaadhaa. Namni waan itti jajjabaate abbaa waan sanii ta'a. Addunyaa tanarratti basmaa lakkisuudhaaf yoo barnoota baratte qofa yoonii fi gartee barnoota barachuu baattee taarikan qabdu ati addunyaa tanarratti gizeenii fi duutee qabrii jala dabartee guyyaa 3 booda namni si dubbatu hin jiru. Yoo addunyaa tanarra barnoota barattu taate yoo ishaaraa addunyaa tanarra lakkistee deemtee jechuu. Illam tazid fi duniyaa fa'aan tazaayidun jaan ulamaan islaamaa. Addunyaa tanarra yoonii fi ati waa takka argamsiisteen deemin nama tokko yoonii fi quraana irra baratte kana nama tokko yoo ofirraa dabarsite namni saniis nama biraa barsiisa. Namni saniis nama biraa barsiisa. Ilaa yoomil qiyaamaa sawaabni sirraa hin cetu. Ishaaraa ta'e addunyaarra lakkiste addunyaa tanarra yoonii fi waan tirfii takkan argamsiisin atuu caaccuudha jaan. Caaccuu ni beeytan quba jahii jaanii quba gartee harka namarra jiru san atuu quba sanii jaallaa quba caaccuudhaa san jechuu. Waa argamsiisuu qabnaa, jijjiirama fiduu qabnaa.
akka gaariitti jajjabaadhaa barattoota keenya barsiisota keenya hundi keenya hanga aalama fayyannu takkatti jijjiiramuu qabnaan jaa akkasii warra jajjabaatu barsiisaa keessanis ustaaza keessan ustaaz Sheekh Bakar rabbi isin aamil keeysu barsiisaa gaarii qabdan naman jarjarree nama tasgabbii qabu nama nutuu yaada waan nu dhibde hunda isaaniin mari'annu sheekh akkasii qabdan sheekh akkanaa qabaachuun hedduu nama boonsaa yoonii fi barnoota irraa qara'uu baattanii akhlaaqa isaa qofarraa barattanuu tasgabbii isaa yoo irraa qaraatanuu waa hedduudharraa fudhattan jeetii yaada galatoomaa sheekkan hedduu tokkoon na dura dabre kasuman na boodaas jiran dhiifama naa godhaa hanganuma naa guddifadhaa baarakallaahu fiikum darsii dhiisnee gaanutis kanuma barnoota jirru akkanuma kitaaba walitti deebisneeti akkasitti gabbaanee daawaa isinitti godhaa jirraa hanganuma naa guddifadhaa khayrul kalaami maa qalla wa dalla alal muraadi irra caalaan kalaamaa waan xiqqaatee muraadirra nama qaceelche ja'an yeroo hundaa wajjin jirraa addunyaa akhiraa teessan rabbii isin haa tolchu amatuu makkaa madiinaa rabbii isin haa dhaabu dhukkuba rabbii isinirraa haa qabu miskiinummaa rabbii isinirraa haa qabu haajaa teessan hunda rabbii isin haa baasu akkasin muraada rabbii isin haa guutu haa dhukkubuu rabbii isin haa wallaanu yaadaa muraada keessan matamatatti rabbii isin haa baasuun isiniin jaa hanganuma naa guddifadhaa baarakallaahu fiikum wabillahi tawfiiq wassalaamu alaykum warahmatullaahi ta'aalaa wabarakaatu